asii itti mul'isuu danda'a. Haa argan. Warri Finfinnee irra taa'aniitiin miidiyaadhaan nuun qoosan hundaaf. Warra biyya bulchanis paartilee siyaasaa Oromoo bakka bu'uune jedhanii socho'an hundis. Dhalli Oromoos warri waa'ee ma'aanoleellee hin beekne yoo jiraate asitti dhufee dhugaa jirtu haa hubatu. Kanaan alatti burjaajii siyaasaatiif diina keenya kan kaleessa tu'eetiin jedhe hadha fira godhachuudhaaf aanolee irratti maqaa hin taane uffisne fira godhanna warra kaleessaa warra naftanyoota warri jedhan yoo jiraate karaan cufaadhaa hiisin hin baasu kana hubachuu danda'uu qaban. Kaleessa ummanni keenyas kan wareegame paartii siyaasaa uumadha jedheetii miti. Oromoo fi Oromiyaadhaaf jedheeti kan akkana ta'e. Paartii siyaasaa kamiifiyyuu miti. Nama dhuunfaa yookiin hoogganaa dhuunfaa kamiifiyyuu miti. Oromoo fi Oromiyaadhaaf kan akkana ta'aniitiin jedhan. Kanarraa barachuu danda'uu qaban. Har'a immoo Finfinnee irra taa'ameetiin keessatti dhiyeenya kana wanti faffaca'eetiin jedhu diiggamu isaantu diiggama malee aanolee abadan hin diiggamtu.